السلام ورحمة الله وبركاته. لالي ورا خفلتن نمدك أرجان دندو ورا خفلن ربي يوسف تاني ورا مديتر قبل يوجر تنبلوكي قدا ورا استعي خفلو كوانا قدا لا نجلتهم خفنا شرموطوتا ورا فنجان الدورة في الدين أغرتني متي تكاسي خفلو نندسا ورا فنجان كسني فران دين فنجان كسني مقولة كسني دكتن عشان قولي دي خفلادي مدي وان تكاسي بريش نندسا قماتوتا ديغان كامني قماتوتا وان تكاسي تنبريسنا سنتي ميتين جر وعليكم السلام ورحمة الله. كوبلين كده فاقول أنا تكتمان كوبلين كيف تابتابي والما كده قول أقلتهم ما تابتابي كل سدير جرتني كوبلين كين جاتهم يجار جرتني قلتهم ما كوبلين كمان أقوله تابتابي كمان دي تما كمان يرو درا يرو عند دبنو يرو عند جالشورة نور دفتني بيتني ورين بيني يو جراتريس يرو عن لا في دبر أكسيتين دبر سيدي تاي خيات بريس كوبلين كي قوله كمان تك كوبلين كي تابتابي كمان دي تام إتاني خنا بيت عراكو يدو تقوده تي بريان كي يرون أن خفلو وانتو كورا كونكابو يرون أن يوادو بدو واي جكاتي ودتي واي awasaafi waay biyyaa yeroon dubbadhu roorroon hedduutu narratti deema. Sanumaa fi galatooma sanumaa fi rakkisee sirrakkoo barbaadeetii miti galatooma koopiliinkii fi taaptaappii wal miqita godha ulfaadhaa kabajamaa galatooma akkas ilaal koopiliinkii fi taaptaappii mala dhiista walla rabbi sinaa kabaju ulfaadhaa addunyaa fanfaa. Samrina Umar welcome. galatooma ummata qaalii ummata Oromoo jaalatamtoota fi kabajamtoota akkasumas ummata muslimaa warri garaan boo'u jiru warri jiimimmaanii warri onneen madaa warri garaan madaa rabbi sinaa jajjabeessu galatooma hundi keessan galatooma ulfaadhaa akkasitti umutti ilaal ummata kiyya ummata kabajamaa koommantii takka barraan jirtu koopiliin kitaabtaafi malee maashaallah hedduu takka galatoomaa wallahi ulfaadhaa galatooma ulfaadhaa rabbiin sinaa kabaju rabbiin rakkoo tana rabbi sinirraa kaasu wallahi gabrummaa karaa hundaan ummata kiyya irra deemaa jirtu rabbii nurraa kaasu Amiin. maaltu maal okay walumaan dubbanna kuma godhata akka jirtan koopiliinkiin kuma afurii 400 geessa maashaallah taaptaappileen kuma 12 galatooma warri koommantii gushaa barreessulleen dhiisan ana nin badee bar akkamittiin dhufame mee akkamittiin dubbadha asirra taayitiin iyyaa mee maaliin waa godhere tiktaakuma kanaan akkanatti achi ilaaluu na jibbisiisela feesbuuka kana laalu feesbuukatti waa bosti godhaa jira isin gale galatooma koopiliin kuma 500 irra jirti ulfaadhaa galatooma kuma 15 geenyee jira taaptaappiillee galatooma warri seentanii baatanis ni deebitanii abdii qabna sokkaan rakkoon jiru ni deebitan yeroo inni haasaanii deebitanii fifuu deebitan yeroo inni haasaa eegalee fifuu deebitan maal jechuu jirti jettanis deemuun keessan hin oolu hanga taaptaappiin godhamuu deemtanii warri taaptaap godhuun feene rakkoon hin jiru. Samrina, thank you. Okay. Warra waa barreessu jiru eenyu fi muditara kanname eenyu tirakkatina ani deebi'a warri deemanii galatooma kuma deettama gootanii jirtanii taaptaappi samiti galatoome samriin koopiliinkiin 630 irra jirra galatooma ulfaadhaa kuma 20 takka gootanii jirtan koopiliinkii kana wal jala godhaa namni tokkollee yeroo kudhan yoo gootan dafnee godhannaa jechuudha.
Botol bagaynya bisa dinawar. Mata dura yoo timte gaariidha jaalan tokko. Obboleessa kiyya mata duree fi miila duree wanti walitti hin jirtu waan atis beektu waan hin jirtu 800 geenyee jirra. Waan atis beektu waan innis beeku. Wanti asitti wanni haaraa ta'e nan qabadhee dhufe hin jiru. Yaadni keenya yoo wal dhabe malee. Namuu yaada garagaraa qaba. Wanni nuti irratti dubbannu waa'ee hawaasa keenya hawaasa musliimaati malee waan biraan qabnu amma. Ajandaa bira tokko illee hin qabnu. Waa'ee uummata musliimaa kan Itoophiyaa warra Finfinnee keessatti dhume Masjid Anwaar keessatti ammallee furmaani tokko akkan dhufin haga ammaa kadu'e awwaallee kadhukkubsate kadhawame mana yaalaa geessinee achitti ilaalle jennee poostii godhuu malee waa'een dhimmi maskida keenya dubbatamaa sin jiru maskidni adee buus hin jenne yaanan isin kannamnee jechuudha. Kanumarratti dubbanna malee wanti biraa tokko hin jiru. Kanammoo abbaan fadallee hin dhiisuu hin danda'u. Hin dhiisnullee duunee banna malee hin dhiisnu. Maskiinni diigame hundi hanga bakkatti deebi'u uummanni islaamaa ni dhumaa miti. Yoo bakka takkatti duguugamellee jechuudha asaa fayyadtiin fufaanii maal jaabsaa maarree kajuuban yaa keenya jalaa deema. Okay, guutanii jirtan. Kuma takkiitii guuttan kuma 25 keessan taaptaabii galatooma ulfaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ummata kiyya ummata muslimaa baga arra geessanii rakkoo hedduutu nurratti deemu jira. Rakkoo nurratti deemu jirtu rakkoo amantaati. Rakkoon amantaa muslimaa biyya Itoophiyaa keessatti kabajaa argatte haga arraatti hin agarre. Wanni muslimni Itoophiyaa keessa jiru haga ammaa nuti jabaannee as ga'u jirruu fi Itoophiyaa keessatti waan tokkummaa muslimaa cimtee fi malee mootummaan dhufaa dabraan ummata muslimaa ka Itoophiyaa keessa jiru yeroo hunda ni cunqursaa masjida irratti diiga quraana jalaa facaasa ulamaayyuu jalaa hidha wanti nuti hin ta'in hin jirtu garuu dhaggeeffadha. Wanti Itoophiyaa keessatti Oromoon diinni Oromoo kabajaa dhabee fi Oromootu Oromummaa irratti tokkummaa jabeessuu didee fi Abiyyi Ahmad waggaa 4 fixee 5ffaa dhiiga ilmaan Oromoo gannaqaa jira. Kana sirriitti qabadha. Oromummaadhaan tokkummaatu ittituu dideef Abiyyiin karaa argatee Oromoo fixaa jira. Garuu Islaamummaa irratti ilaala. Wanni mootummaan carqiin kun sirriitti gaffageessee beekuu qabu jechuudha. Islaamummaa irratti ummanni muslimaa tokkummaa isaa jechuudha. Lilmeen akka jidduu hin seenuu hin dandeenye gaffageessee mootummaan beekuu qaba. Akkaan Oromoo cafettiin waggaa ummata muslimaa burjaajeessa jee yoo karoora keessa galfate mootummaan caantaan kun jechuudha. Horoofni kun jechuudha. Ifuma shawwate ifitti kijibe malee. Ummanni islaamaa amantaan teenya itittuudha.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أبشر نصراتنا ينفت بدينا كمان إمو أمنا مسلمان ما نجسو أمنا مسلمان جبا موت ما كبو أمنا مسلمان تكادي با موت ما كنرتين غون تكا موت ما كن مقابل لسنين بخن كبجان لما يوجد ما جرتي كبجان تنسيمولان أبي يوجد ما جرن أصوص أمنا نياتا نياتسو أصوص إساني وجه والجيتاو أمتا علماء تينغرت مسجد ديغا غابو مسجد خينو رتين ديغنا مسجد خينو تسالان نسننجا رساسان رشنتني المسلمة ديغا كل غنيتني أجستني ديغا كل غنيتني أجستني جتشون بديتك كمان مسكين مالي سنكون جبا مت مسلمات مالي كوني جبا مت مسلمات مالي ركون تكركون سن أمة سنفتني في انجرو وني مسجد بوكافتني في سنجرو أمنتا تكان باندرا تكان أفان تكون بيتي توبيا ديبتودا سياسة كيستي بيدا ما يوخن جراتن تاتي جتشودا ورموتو مادا أمنتا مسلمة كيستي دونيتي بنا مالي أمنتا تنير راهن كانوا لي أمنتا تنير لقدين ديسني سنتي لانو ليدا tokkummaa amantaa muslimaa akka tokkummaa oromootti boborroon keenya isinitti hin bakkaatina. Akka oromoon tokkoomuu dhabee waggaa meeqa dhiiga oromoo gannan neeytan mootummaa carqii ummata sammuun dhokkeedha waraabeeyyii kan qabne ummata karkarroo mootummaa ifiin jettu hoolota ummata hoolaan irra qiimaa qabu ummata loowwan irra kabajaa qaban ummata loowwan irra yaada guddatan akka oromootti warra muslimaa olii gatooftanii fixuu hin dandeessan. Muslimni yoo dhumne bakka takka dhumeeti yoo jiraate bakka takka jiraate amantaa teenya jabeeffannee irra cichina malee abadan oromoo wanni itti taphattaniif oromoo wanni akka loonii qaqqalaa ooltaniif oromoon tokkoomuu dide oromummaa irratti garuu muslimummaan teenya jabduudha. Nuti ardil habashaan jechuudha. Ardil habashiin risaalaadhaan warra amane nuti warra waraqaadhaan amane warra seefiin amansiistee miti warra habaliin amansiistee miti sinigalee warra quraana rabbii itti amane nuti warri muslimni Itoophiyaa jechuu muslima Itoophiyaa muslimni biyya biraalleen amantaan akkatti fudhanne adda nuti dhageettiidhaan fudhanne jechuudha warri Itoophiyaadha jechuu. Kanaafi muslimni Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali dantaa siyaasaadhaa itti fayyadamuudhaaf muslima Itoophiyaa irratti masgiida diigee sagalee masgiida karaa nagayaatiin bahaniif ummata muslimaa rashanee ol garagalee Abiyyi Ahmad abadan numa hin teenyellee ulamaa hin teenyelleen yoo haajattanni kaano lolaafis akka hundatti nuti qawwee biyya Raashiyaa deemnee fudhachuun nun barbaachisu akka amantaa muslimaa jettetti ableedhaan shahiduu dandeenya xiyyaadhaan shahiduu dandeenya waan feene kaane wacaafaadhaan shahiduu dandeenya dhagaa lafaa guuranee shahiduu dandeenya. Rabbiin qiwwaa tahee rabbiin nama qabluun bolookiin godha ilmaa diqaalaadha afaan nan balleessina ilmaan diqaalaa afaan nan balleessinaas jala warri fincaanii miila لا نزرع ميرا كيس سنتر اتفوفيا دبري درتا رغليس أبشر sinarratti natti hin koflina koomentii natti hin barreessina munaafiqni as jala natti hin barreessina yahudaan as jala koomentii ummanni kufriin as jala koomentii takka natti hin barreessina yahudaan asii natti hin barreessina koomentii takka keessa natti hin barreessina yahudaa shanya لا حول ولا قوة إلا بالله والله أمني كومنتي باي نما مراجن نما سمو نما أوفر كوداني إن شاء الله كريمة abdi miidha nuti gaafa amantaa ortodoksiidhaallee faarfannaa keessan afaan keessanii nu gootan jan ciccineetti nuti ummanni muslima ciccinee irra lollee irratti halkanii guyyaa ani mataan kiyya amantaa kiristaanaa fudhatte osoo naan jaanii suuraa gaajjedheetiin jechuudha imaama warraa ortodoksiidha irraa dubbadhee irratti haasa'ee poosti godhaa ture. Amantaan kamiifuu kabajaa qabna nuti amantaan teenyas akka tuqamtu hin barbaannu amantaa namaatillee tuquu hin barbaannu nuti ummanni muslimaa amantaan teenya seera qabdi heera qabdi kabajaa qabdi jaalala qabdi waan ta'eef nuti amantaa abbaan fadhu mukatti amanee
Nasiraatiin arrabni hin barbaachisu dhugaadha miira keessa nama galchaa nuti amantaa teennaaf nafsee kenna horeennaa amantaa teenya caalaa waan jaalannuu qabu hin qabnu jechuudha. Oromummaan dhiigaa amantaan ruuhiidha. Nuti gaafa duunee mirrabbu gaafa jenne rabbiin kee Oromoodha. Ani Oromoodha sabni koo Oromoodha hin jennu. Mirrabbu jedhamee gaafa gaafii nuuf dhiyaatu islaamummaa ta'uu maalitti akka amanne diiniin keenya maal akka ta'e kanaadha jechuudha kan irraa gaafatamnu. Saba irraa gaafatamnu. Saba kamirraa dhalatte irraa gaafatamnu. Ganda kamirraa irraa hin gaafatamnu jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaadha nama gubaa nuti diinii keenya amantaan keenya irraa nafsee duubatti deeffachuu hin dandeenyu haa gadhaa ta'u garuu arraba keessa hin darbine dhugaa keetti kan miira keessa seenu seenee miira keessa seenuu miti amantaa keenya nuti nafseen irraa hin deeffannu irraa hin qusannu fidaa keenya. Waliin qabnu qabiyyata keessa hojii jiraannu warra amantaa biraa qabullee wanni onni isaanii madeessuuf hin jiru humna hin qaban isaanis akkuma keenya isaanillee boruutti gabbaa boruu ta'aaf boruu gabbee dhiiga isaan boochisa waan hin beekuufi wanni dhugaadha. biraa qabu. Hoolaan faltiin gowwaan kun jechuudha. Waan takka hin beeku hoolaadha. Namichi Wallahi baay'ee nama dhukkubsa. Obboleewwan kiyya wantoota amantaa biraallee jechuudha. Amantaan keenya amantaa nama kamiyyuu akka tun dhufnu eeyyamu. Amantaa waan feetanitti dhagatti mukatti waan barbeektanitti amanu mirga guutuu qabda. Mirga amantaa keenyaati. Amantaan keenya nama daangessa. Amantaa nama akka tun hin eeyyamu. Amantaan keenya masmara diimaa. Amantaan kamiyyuu masmara diimaadha. Isila kana ta'ee fi amma namoonni baay'een ijoollee warroota amantaa biraa ajjala deemaa arrabsan koomentiidhaan baay'ee argaan jira taa'ee jechuudha kora koomentiidha. Garuu kun jechuun warroonni amantaa kaanii hundinuu arrabsa jechuudha miti kun ammoo wallaalumaadha. Wallaaluma guddaadha malee har'a amantaa musliimaa irratti bor ammoo gaafa kana gallakkisee achi tarkaanfachuu isaa hin hafu jechuudha. Kanaafuyyuu isinitti fakkaatiin wallaalaa keenyas osoo deebitanii osoo ilaallattanii jechuun barbaada. Garuu nuti hunda caalaa Oromummaa caalaa dhugaan jirtu walitti himna. Oromummaa caalaa nuti amantaa keenyaaf bakka qabna. Amantaa keenyaaf bakka qabna. Maaliif gaafa duunee asirraa kaafamnu Oromummaa nu gaafatanii saba nu gaafatanii. Diinii mirrabbu gaafa gaafii nuuf dhiyaatu rabbiin keenya Allah jennee deebisna. Kanaafuu nuti rabbii keenya kan waa hunda dachii fi samii adda godhee kalaqe kan gabbarru isa qofaadha. Amantaa keenyatti wanti aansin abadan. Oromummaa amantaa ta'anteen malee amantaan keenya nafseeti. Nuti amantaa keenya irra nafsee keenya irraa qusannu nafsee keenya irradhaan haadha abbaa keenya caalaa amantaa keenya jaalannaa jechuudha. Risaalaa afaan Arabaatiin yookaan immoo barreeffama nuu maxxansaa isin bira jirra. Wanti isin nuu gootan eega tuun ilmaan muslimaa hin oolamin eega maskiida guddaan Anwaar kan Finfinnee keessa jirullee nagee hin bahin namni mana rabbii keessa seene aboo kabajaa guddaa qaba. Rabbi birattillee ilmi namaatillee ka amantaa qabu kabajaa qaba. Mana rabbii keessatti rasaasaan ummata rarreebdee wushaan diqaalaan rasaasaan ilma muslimaa ajjeestee ijoollee taan ta'e gadhaa waaniifu hanga maskiinni keenya nuu jaaramee bakkatti nuu deebu ummanni keenya ulamaa hin ol deebitanii hin rafina jalaa hin hafina. Namichi duraanuu isin diree isin hidhee isin arrabsee dirree salaataa isin dhorkee nyaata isin afeeree guyyaa tokko jechuudha. Nyaata isin afeeree isin keessaa fixuu ture jechuudha. Namichi kun egaa aangoo qabate Abiyyoo jechuun yeroo meeqa dhimma amantaa kanarratti munni muslimaatii fi Abiyyi wal afaan dhufanii beektanii. Kanaaf harkaan kannina nyaata isaa dhugaatii isaa araara isaa hin dhugaa dubbachuudhaaf hedduu kan nama ajaa'ibu keessaa namoota hedduu kan taasifamu keessaa warroota amantaa biraa hunda jechuu kooti miti haa ta'u garuu
namoota silaa gurguddaadha jedhanii miidiyaa kanarratti abbootii amantaa kan ijoollee barsiisuudhaan yeroo baay'ee tokko irratti asirratti yeroo baay'een arginu. An amantaan kun kiyyaas haa ta'u baatu yeroo isaan barnoota dabarsan ni dhageeffadha jedha taa'ee yeroo tokko yeroo boqonnaa qabu jechuudha. Maaliifi amantus amanuu baattus amantii wal barii jedha akkuma raayyaan abbaa mancaa jedhisanii amantaan kamiyyuu osoo bartee gaariidha. Sababnis amantaa san barte waa amantaa san keessa hubatte jechuun amante jechuudha miti. Garuu amantus amanuu baattus amantaa wal barii jedhe raayyaan abbaa mancaa. Akkasuma garuu warroonni silaa barnoota gurguddaa dabarsa hayyuun gaafa koomintii fokkataa kana barreessan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Yaa Oromoo kiyya kaleessa gaafa abbootii amantaadhaan irratti duuti gaggeeffamu adii uffanna adii dubbanna jechuudhaan mormaa ture uummanni musliimaa. Har'a ammoo abbootiin kun maaf dubbachuu dhaban maaliif dubbachuu dhaban yoos amantiis gargar qabaanne sabummaa oromummaa walitti qabna waan ta'eef. Maaliif qeequmsi akkanaa barbaachise? Dhugaa rabbi namoota hedduu namoota akka amantaa isaaniitti hayyuu barsiisaa namoota hedduu taa'ee ilaalaa koomentii isaanii jechuudha. Namoota yeroo dheeraadhaaf hordofaa ture akka hayyuutti ijoollee amantaa isaanii walitti qabanii barsiisan namoota baay'ee barreeffama isaanii barreeffama fokkataa isaa ta'anii barreessan jechuudha. Subhaanallah. Wallahi rabbiin sinaa laafis obbolee wagii yoo nu sagalees ta'uu dadhabdani dhiisa. Bar yoo namni tokko qarqaarsa bichaa dhaabeti yoo dandeesse qarqaarii yoo dadhabde ammoo tuyyuu cadhisu mataa isaa iyyuu qarqaarsa. Sababa nama madaa'ee tokkotti madaasa itti kaasuuf ittiin kolfiin yoo dura kolfaa jiraattes namni tokko yoo gaddaa jiraatte sababa gadda isaa argisiisaniif kolfa yoo dhaabdu ta'e kunuu mataa isaa qarqaarsa. Sababa kanaaf yaa obbolee waqtii kana gaafan jedhu warroota amantaa biraa hundaa jechuuf osoo hin taane namoota sila hayyuu abbootii amantaa namoota hedduun taajja namoota tokko kan yeroo dheeraadhaaf hordofu jechuudha.